Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan bakka jirtanitti nagaan koo naga qabu. Ana Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Bakka narra jiru kana tarii namoonni baay'een keessan dagachuu dandeessu. Xiqqaate waggaa tokko ol mana kana keessa dhufeen ture. Kun Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo keessatti argama guyyaa irraa kana. Daa'imti bicuun kuni bareedduun kun Hilwaanaa jedhamti. Hilwaanaa tarii gara booda si yaadachiisuu dandeetti akkamati? Fayyaadha. Mucaan kee waggaa tokkoo fi ji'oota muraasa dura maal keessa turte mee nu yaadachiisii ka'eeti har'a moo maal akka jirtu nutti? Hilwaanaan kanaan dura akkuma argitanii turtan kanaan dura viidiyoo abdii maashaallah rakkisarraa jaallatu dhufee dhukkubeen naanitti bilbilee dhufee akka gargaarsi godhamuuf viidiyoo naaf hojjetee ture. Sababni isaas dhibeen siisuun dhibee onnee ture. Biyya keessatti yaalamuu hin dandeenye biyya alaa malee hin jennaan. Egaa deeggarsa uummatarraa barbaannee viidiyoon isaan maxxanfamee ture. Waggaa darbeera jechuudha viidiyoon suni. Alhamdulillah amma garuu mucaa koo yaalchifadhee deebi'ee gammachuudhaan abdiin illee dhufee nan laalaan jedhee kun dhufee bira jira. Alhamdulillah yeroo gaddaa qofa gadda ofii ibsachuu osoo hin taane gaddisuun rakkoon sun immoo furmaata argate moo hin arganne isa jedhus immoo dirqama ibsuu uummataaf ibsamuu qaba gati ta'ee. Mucaan kee kun biyya eessaatti deemte yaalchistee dhufteeti? Hilwaanaan keejii lammee gaa keejii ulfaataadha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Na biyya Israa'el kan jedhamu immoo Okay. Biyya Israa'el ammamiif turteeti biyya Israa'el? Jaja biyya Israa'el keessa dhufte? Okay. Amma qorichi siin fudhataa jirtutu jira? Okay. Okay. Amma nyaata siin fudhattee harma seera fudhatte? Okay. Maashaallah baay'ee nama gammachiisa. Daa'imittiin argamsuus baay'ee rakkisaa ture. Lafattiin boossi. Obboleewwan keenya bakka garaagaraa ta'anii daa'imti kee kun Hilwaanaan akkasiin yaalamtee si fayyitu si gargaaran himmee maal jettaan ati? Wallaahi gaanii akka ilma namaatti silas namni afaanii nama galateeffatee wanti inni godhu hin jiru. Rabbi garuu jazaa dhuma hin qabne. Jazaa garaa garaa falfalfuusin kaffalee. Ilmi lubbuu nama tokko hambisuu jechuun akka addunyaa kanarratti akkuma lubbuu nama baay'ee tokko yoo balleessan addunyaa kana lubbuu addunyaa kana akka balleessan miti. Akkuma sana lubbuu nama tokko hambisuunis akka lubbuu nama addunyaa kana hambiseetti lakkaa'ama jechuudha Rabbi biratti. Kanaaf warroonni du'aayeen maallaqaan waan qabdanuu nan jajjabeessu nu bira dhaabbattanii Rabbiin jazaa keessan jannatu firdoosin hangaffalu waan qabdanuu wajjin Rabbiin hundaasin hadheeressu wallaahi kana jedhee ibsuuf hin danda'u. Okay. Yeroo ammaa biyya keessatti yaalamuun baay'ee ulfaata. Biyya alaa keessanii yaalchisuun. Egaa obboleewwan dhageessanii jirtu. Hilwaanaan ji'oota ja'a oliif biyya Israa'el keessatti yaalamaa turte dhibee onni dhibee umurii daa'imummaa isiitiin ji'oota dhalattee ji'oota muraasa keessatti dhibee kanaaf saaxilamte. Yeroo ammaa kana haalli fayyaa ishee bifa bareedaa bifa isin amma agartan jira. Obboleewwan keenya bakka garaagaraa teessanii daa'imti xiqqoon kun akkasiin yaalamtee fayyitu. Obboleettiin keenya kunis biyya alaa akkuma nama kamii hojjettee hojii biyyaa baatee akkuma deebiteen heerumtee kan isiin daa'ima kana argatte. Haa ta'u malee garuu daa'ima tokko akkuma argatteen kan dhibee onneetiif jalaa saaxilamte. Isin garuu waan dandeessaniin gargaartanii akkasiin biyya alaatti biyya keessaaf biyya alaatti deeggarsi kun kan godhamee fi isin bira dhaabattanii du'aa gochuudhaan akka daa'imti kun yaalamtee fayyaa taate akka gochuu keessaniif maqaa kootii fi maqaa hordoftoota kootiin baay'ee isin galateeffadhaa ulfaadhaa galatoomaa. Hawaasni musliimaa ardii addunyaarra jirtan baga ayyaana Iid al Adhaatiin geessan Iid Mubaarak jechuun barbaada galatoomaa.